isu barbaada. Shaakaloonni adda addaa aadaa keenya baay'een isaanii kan seexan itti waaqeffamu. Hafuurotni seexanaa waaqeffannaa aadaatiif shaakala adda addaa barreeffamootaa fi nyaataaf dhugaatii sagantaa kanarratti qophaa'e faana yookaan duukaa gara jireenya namootaatti seenu. Hiriyoota shaakala kana keessa jiran keessaa hafuurotni daddarbuu danda'u. Kanaafuu nama shaakala akkasii qabu hiriyaa tolfachuun balaa cimaa qaba. Yiliqa Kiristoos fayyisaa ta'uusaa itti himnee dukkana du'aa san jalaa baasuu qabna. Ergamoonni seexanaa waaqolee tolfamoo adda addaatti fayyadamuun jireenya namoota baay'ee karaarra gorsiisaan to'atu. Roomee boqonnaa 1:18-32 irratti akkuma barreeffametti ulfina waaqaaf malee meeshaalee tolfamoof kennuun baay'ee cubbuu guddaa akka ta'e abaarsa cimaas akka namatti fidu dubbata. Meeshaalee adda addaa irraa bocanii fakkii adda addaa qopheessanii mana godhatanii ixaana itti aarsuun shaamaa fakkiiwwan sanaaf qabsiisuun sirna adda addaatiin waaqolee dharaa kanneen waaqessuun akka cubbuu sagaagaluutti lakkaa'ama. Isa kanas Ermiyaas boqonnaa 3:6-13 irratti argina. Kanaafuu cubbuu waaqolee tolfamoo kan abaarsa dhalootarraa dhaloota qaxxaamuree galaafatu kana waaqessisarraa kiristaanoti cimsanii if eegachuu qabu. Kanaaf sagaleen waaqaa seera ba'uu yookaan Zaxaat boqonnaa 20:4-5 irratti fakkeenya yookaan fakkii boca adda addaa ol waaqarraa yookaan samaayirra kan jiru gad lafarrattis kan jiru yookiin bishaan keessa lafa jalaa jiru hin tolfatin, isaaniifis hin sagadin, isaan hin waaqessinis. Ani waaqi gooftaan keeti waaqa hinaafaadha. Warra na jibban irratti cubbuu abbootii haga dhaloota 3-4 kan fiduu fi warra na jaalatuuf ajaja kiyya eegatuuf immoo haga dhaloota 1000 araara kan tolchu ani waaqa akkasiiti jedha. Har'a garuu namoonni baay'een kana wallaalurraa kan ka'e sagadaaf waaqeffama waaqa tokkicha qofaaf gooftaanuuf du'ee du'a ka'e jireenya nuuf kenne Yesuus Kiristoos qofaaf kennamuu qabu ergamoota adda addaatiif namoota adda addaatiif yoo kennanu baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisu warri akkasiis. Footoo yookaan fakkii Yesuus jedhanii kan Maariyaamii jedhanii kan ergamootaa jedhanii kan qulqullootaa jedhanii gara fakkiitti kadhatu. Ixaanaaf sandala fa'aa itti aarsu, shaamaa fa'aa itti gabbisu. Dhuguma isiniin jedha kana hundumaa seexanatu akka isaan dubbii sagalee waaqaa hin hubanne isaan godhiisaan waaqaan walitti isaan dhabsiisee abaarsa dhaloota qaxxaamuree darbu jala isaan galchisa jira. Akkamitti yoo jette wanti xaa'otiif godhamu kun hundinuu guddoo waaqa gaddisiisu cubbuu cimaa hojjechuudha waan ta'eef kana argee immoo waaqin callisu warra akkasii kanatti abaarsa cimaa kan dhaloota isaanii 3-4tti galaafatutti fida. Maaf sababa cubbuu isaaniitiin ofitti fidane waan ta'eef. Kanaafuu nama amma na dhaggeeffachaa jirtu fakkii kamiyyuu kan itti sagaduuf mana godhattee itti waaqessitu kan ixaanaaf sandala itti aarsitu kan daanteliin dhokfattee mana kaa'attee jirtu kan shaamaa itti gabbistu waaqi si jaalatuuf ergaa kana kunoo amma si dhageessise. Amma fakkiileef waan boca adda addaatiin sababa akkasiitiif mana kaayatte baasii gubi walitti qabi. Dhugumaan siin jedha ammumaa murteeffadhu walitti qabii gubi. Namni maannaan jedhan jedhin kan namni siin jedhurra kan waaqni siin jedhutu caala. Isaanittis sagalee waaqaa kana itti himi. Namni yoo ati boru abaarramtee abaarsa jala seentu harka sitti rukutu cubbusaatu kanatti fide siin jechuu malee furmaata siif kennuu hin danda'u. Ati garuu hin sobamin. Carraa kana kunoo dhaggattee sagalee waaqayyo gooftaa dhageetteerta. Kanaafuu ka'i walitti qabi gubi achiin duba araara gali dhiiga Yesuusitiin ifi qulqulleessi. Waaqa hafuura ta'e kana dhugaaf hafuuraan isa waaqessi. Kanaaf gooftaan Yesuus akkuma wangeela Yohannis boqonnaa 4:24 irratti waaqi inni hafuura warri isaaf sagadanullee dhugaaf hafuuraan isaaf sagaduun isaan barbaachisa jedhee kan barsiiseef.